Ama Oromummaa Itoophiyaallee afarsinaw. Itoophiyaan yoo diigamuudhaaf dhalatte ta'e ofiin hin diigamti. Maal Oromoon hin qaxarame moo kan ishee diiguuf? Kanaaf iyyuu Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee otoo jedhu du'e miti. Oromoon waa diiguu keessatti aadaa isaayyuu miti. Waa diiguu keessatti qooda fudhachuun aadaa Oromoo miti. Hin ijaara malee hin diigu. Yoo ijaare immoo akka gadaa ijaaretti, akka aadaa ijaaretti, akka argaa dhageetti tolchetti ijaara. Wanni sun hundummoo kan ittiin ijaarame materialiin aadaan Oromoo, gadaan Oromoo, tarrabbaa dhukkisuun, dhawaa dhibaayyuun Oromoo, wanni Oromoon qabu hundumtuu ittiin ijaarame ayyaana jedhama. Ayyaanni kun namni mana kana keessa jiru hundumti isaa ayyaana. Ayyaanni kun potentially nama taasisu jechaadha. Ayyaanni kun namni akka amma dubbannutti afaan dubbatu, bineensi afaan akkanaa dubbatu, articulate language dubbatu hin jiru nama malee. Maaliif? Ayyaana isaati. Ayyaana Waaqayyo wajjin isa uumedha. Akkuma Waaqayyo yuunivarsii kana uumuudhaaf of keessaa bahee yuunivarsii oppositii ofii ta'ee yuunivarsii kana uume, Oromoon yoo ayyaana isaa beeke, ayyaana ogaa jennu doktoriin ayyaana qabaa, ayyaana hin qabaa, isin namni tokkoon isaayyuu yoo raata'e malee ayyaana kanuma ofii qaba. Ayyaana kee sana beektaa. Oromummaa jechuun ayyaana sana beektaa. Namni of hin beekne akkamittiinitu Oromoo ta'a. Namni ayyaana isaatiin wal hin beekne akkamitti Oromoo ta'a. Akkati ayyaana kee sanaan wal laaltuufitu inni kun macaafa qulqulluu baatee dhufaa, inni kun masgidaa dhufaa, inni kun lafanni dhufu lakkoofsi isaanii waan dhumu miti. Ayyaana kee kana wajjin wal laalchisuudhaaf sitti duulaa jiru. Ayyaana kee wajjin wal laalchisuudhaaf sitti duulaa jiru.